jijjiirra taanaan neeva isiin turtee jirti biyya arabaa kana garuu amma akkasitti isin seerofti bara wallahi ara alhamdulillah jedhin jedhani baqa rabbii kan kee galateeffadhuun jedhaanani namni kana hin qabne ni jira hoggaa kudha wayii dalagee nama waan qabnetu jira ati yeroo ammaa kana biyya galtee osoo miiliyoona 4 nu gurguratte kondominiyeemii bitattee taa'uu hin dandeetti katamaa keessa baatee mana gibbii guutuu bitattee taa'uu hin dandeetti baankii keessas waan qabdi kanumaanuu tamarrattu osoo lafa bitee jiraadhe amma waa guddatti gurguradhaa gisee sana osoo akkas godhee jiraadhe gootee jirtan jedhani baay'ee takkan meena laadin jedhana akkasii turuu baadhusanii hanga tokko garuu kanaafuu ilmi namaa tokko ilaalcha ofii jijjiiramuu fedhe taanan yoomiyyuu yeroon jalaa hin dabaru yoomiyyuu anytime jijjiiramuu ni danda'a waan ilaalcha isaa sammuu isaa jijjiiruu bicha ni jijjiirama jedhee of amansiisuu keessa isaa of amansiisuu bicha ani hoggaa tokko keessatti agaree jira jijjiirama kayyo hoggaa afur wallahi hoggaa afur waa takka hin qabu waa takka waa isinii kanna dasna jedhaatiin dubbadha garuu waan keessa dabare waan amma irra jiru osoo hin taane waan keessa dabare waan ta'eef waan hoggaa tokko dura ture waan ta'eef yeroo ammaa kana garuu alhamdulillah rabbil alamin osoo biyya galee waan na jiraachisu wanta itti jijjiiramuu danda'u qaba garuu hoggaa afran sanuyyuu taa'uun kee baay'ee na seenessaan adaamatti lafa bituu hin danda'a ture asallatti ol siqee lafa bituu hin danda'a ture katamaa hojiitti lafa bituu hin danda'a ture garuu maaliif jedheen seenaa duubatti deebi'ee kan dhaberra kan qabutu caala yeroo ammaa kana waan fedhe godhuu hin danda'an fayyaa qaba dalagataa jira fiduu ni danda'a bituu ni danda'a wanti natti aannas hin jiru kan duraan qaburra kan amma qabutu caala fayyaa ni qaba alhamdulillah dalagee fiduu ni danda'a hiriyyaan tiyya mallaqa waggaa 2 harkatti qabattee jirti maakiyaa sharafni ni bu'a osoo wayin godhattee hin jedha mallaqa baankiin kaayina gana lafa bitaa deebi'a dalaguun isiniin oolumi jiruu teessaniin qumaariin taphatina umrii keessaniin qumaariin taphatina wallaalasi namni yeroo ammaa kan ijoolleen hedduu jechuudha wayii jijjiiraman finne wayii ijoollee hin qabnu wayii hin heerumne wayii maal jedhanii of hiraarsan waan hin taane keessa seenan ammaan booda yeroo ammaa kana arraffadam ilmi namaa kun lubbuun jiraate taanan qaamni fayyaa ta'e taanan yoomiyyuu hin raffadu ilma namaa kanarratti jedhee yaad akka kiyyatti anum olmost hoggaa 4 ji'a wayii ani uummata kan qabu ture maatii mana ijaaree baankii keessa mallaqa wayii muraasa ni qaba dhumate kanum hoggaa tokko keessatti garuu jijjiirama agaree natu beeka biyyuma kana taa'ee kuma 100 kan lafumarratti bu'aa buuse jechuudha lafa san gurguree bakka biraatti jijjiirsiisise asuma taa'eetiniin hanga tokko nama amanuuleen yeroo ammaa kan ulfaata maatii obboleeyyan ni ulfaata garuu haa ta'u maqaa keessanii yoo ka ta'u taate rakkinni takka hin jiru lafa maqaa keessaniin bichisiiftanii firmaa bichaa nama tokko farramsiiftanii gaafa biyya galtan firmaa san bichaa jirjiisottan qabalee dhayitanii wanni rakkina fidu takka hin jiru hin gowwoomina amma fakkeenyaaf dhugaa baay'ee nama sodaachisa amantiin dhabame eenyu amannaan dhabame I think eenyu amannaa mallaqa haganaa hiriyatee takkatu jira maqaa soosini waamin 500 takkaa lama jettee obboleessa kanitee lafa biti jetteeni makiinaan bitate laalakaa 500 kana akkamitti fiddee akkamitti walitti qabattee baay'ee takka ulfaata wallahi hoggaa torba dalaganiitiin hin qullaa hafuun kana keessaa bar way jaalallee way jaarsan miidhamuun sayyo garuu nama ofii keetii qaama kiyya gadaamessa haadhatii yaatii ba'e jechuun amazing baay'ee ulfaata yoo akkana wanna kana dhageettan nama amanuu nama jiru garuu hanga tokko yeroo namaa kun kan miidiyaati kan sooshaal miidiyaati ilmi namaa kun kan intarneet irratti waa godhuu danda'u hanga tokko osoo bichisiiftanii deemuu didan warri galuu dandeettan gala torbaan lamaaf oni silaa warri ala jirtan waraqata malee jiraattan isiniif gadda galuu dandeettan warri waraqata qabdan ka waggaa 8 waggaa 9 ta'ettan maalum yoo galtanoo silaa hoggaa lamatti raftii qabdan hin galtani hoggaa 4 irra maaliif teettan ayna ajaa'iba ani ijoolleen mana kontiraataa jirtu maamuu itti jedhaan raftii isinii kannanii tikeettiin nasa galtaniitiin waan jiru laaltanii gala ani kanatu isiniin jedhee warra mana kontiraataa jirtan wanni sodaatan takka jiru namni ilmi namaa kun jiru hasan isiniin jiraatu ofumansiisaa mee ani addan jiraadha jedhaatiin
قالتنين وان جرو سريسا لا خلاص كم بيتو ركون قبو نيجي جيرتا يرو ما كان لفكارته هن قبو سو هنتاني نما مرة أقرتي نما بيتورا كيسة تونان نتي قدتي أمنا أنا أمنا من مرة بيتي لفكارته هن قبني قرو مكان زور صفاتها قبلي ديم ستين فرم صفاتها وانجرو نفت أجيستا وجولن حركة قدان بكارتا هنجين أما فكينيف كتما كتيو هم بتجت لفا كان كارتا قبو ستك على قالوا أما لفا كتبولا لفا أما كان كتمان الرسينا جرو أقرتي لفا جنا قدتا جرو خلنا أشرت يو بتي نما بيتورا مسكيرين بكا جرو تبي قبلي سنسفتة قديني دبر سفتة قرا في البيتي ورقتا ركنا نفيدو ولا نمني ما من الرات جاران جبو وندي وجولن بيارا ما جرت دا لفا كارتا قبو نبتي لفا كارتا قبو دويتون بتن هاتيجو لفاني بتاني قرقر لوكي تكشو تكرتني جاراني كارتا سيستمي كيس سينسن وما سانيتي والله عندي وفتن تبتنا جرو تسنين قمار انت ارججراتون اسنين اولي وان غاري دلغا وانا نسنجر لها جلنغ والله ولا حركه غدان نانو ان لها بيتد من اجارمي ما أبشر إنك فلتا إن فلتا حاجة مسبر واجي ثلاث سيارة كارتا كباتين نصو هنتاني نما أمن ما كورا نو قوتاني سني بودا mana murasti qorati jaatani wonna jiro strategy jiro wajji wonno je so tama jette bloke gota kabo na ጓደኛ ከየ ተቆጥ ጅራ አቡ አዘለ ጣ እበደ ወል እስማኤል ከ አቡ ረብ ብሪና ዘበኛ ቀባም አረበ ዴረሱን እንጅሩ አረበ ዴረስ ተንታናም ባይ ባይ አችማን ታርተኔ ከነበ ከአኒ ወላ አኒ ጎዳን ጅሩ قالتهم إسماعيل كيا زبنياك أبغى أعمل مودي تران ترجينا باسو نما ربع ديرتو مؤمن واني راح جارسك أبدا لفيتيا تولي لبوه كل شوا ما ماتي إنجن كامل لفكارتك أبو جت إنجن كامل لفا كتبوا للرجال هذاو نما بيكمل رايو بيته وفي كيتي سيرفيسي من وتي كويرة تجارتي yoo kaartaan bira ka'e lakkaasisuu hin dandeetta. Haala kaartaan dammoo suuta jettee itti deebisuu hin dandeetta. Namni hanga harki guddaan lafa kaartaa qabu bituun baay'ee ulfaata. Yeroo ammaa kan ulfaate isiniin jedhu baay'ee qaaliidha. Yeroo ammaa meebii lafa qotee bulaa bituu dandeenya lafa kinoo ganaa katamaan taane lafa kinoo katamaa ta'uuf deemtu ganaa ho'aa jirtu bakka kanaa bituu dandeenya. Kun immoo kaartaan bira hin gahu. Isini galee ganaa lafa kaartaa qabu bita jettee hanga quuncaatu lafa kana maqaa jijjiirsee bittee sigale feetu kaartaa sistemii keessa seensifatta mana xiqqoo irratti ijaarte fedhuu baattummoo jooroo gindii isaa jettee ittiin bakka biraatitti yeroo biraa dabalatee yeroo inni dabalu yeroo biraatitti bakka biraatitti bitatta malee ani homa balleessee sifa fuudhaa danda'a yoosan maal qabda abba maal kiyya kaartaa hin qabu wallaahi namni irratti ijaarsisee okkoo mana irratti of course amma sister inti asakas goote kaaree 500 kan isi kaaree 500 irratti mana ijaarte gabari marraa bittee katamaan irra ga'ee mana ijaarte kaaree 500 irratti kaartaan ba'uu fi nidde kaaree 250 bicha irratti ba'a naannoo kennatti jechuudha akka naannoo jecha naannoo kennatti kaaree 250 kaartaan ba'ee sanii ol taanaan hin ba'u kaartaan kaaree 250 irraa murtee maqaa mucaa ofiitiin gootee kaaree 200 irratti baafattee hoggaa jaa wala kaartaa wala jinni jaankaa hin qabu ture lafichi akkasi hin gowwoomina nama amantan nama beeytanirra nama naannoo san beeku nama sirriitti keessa beeku nama kana bichisiisa isi sanatti maxxansi ijoollee qabdi hin nyaata kootu mardi nyaadhoti mee qarata malee meeshaan agalchi kan wallaan bitaasi sim amane bitaariyaad inni makarabbataalin biiznillah karaa dhibashanii kaarii dhibashanii uummata qashti mallaqni sin amma yeroo ammaa kana nu mallaqa almost mallaqa ji'a 7 hoggaa tokkootiin lafa gaarii bituu ni dandeenya kan biraa isa kan ji'a 5 nu lafa bituu ni dandeenya fakkeenyaaf akka mallaqa keessaniiti akka mallaqa keessaniiti
Fakkeenyaaf Dubaay kana keessa jiraattan 30 nyaatu dandeettanii akka biyya kanatti. Nagalchita kottu nyaata. Dhagaa amma fakkeenyaaf ani amma damozni kiyya jaatti birrii 32 32 biyya keenya 32 kana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هايو نديت نش أنتي يوا اسكي بوست تعافلين بألا دنانش تملسش متى شوي زوانش تعافلين بوست دولين سلكش تأفا بني بزول جوش سلك سيف سلالارك والله تمتع تبي سيف على دركم نبرنا أهون تعافلين زيولا يالش بواتساب أو بابويتي داي سلاوة أفانين وون دندن تصبح على خير حبيبي ما تشنو جمتان أكبسي سيما دبرسو أسرة ما أنك جبا كم نسودو ميلا مبركي أبلا مويكا ما كاكم شانتا من يتاجرون جرو بايتي كو ديو كم نسودو ميلا ما والله لازم بايتي كو أما قالوا من الزارين بويجرا زي من الزارين بري ديدامي سديتي سنة كسي ترجع أما بري أكبر يخنتي تكوما صدق بري ما كوما لا ماما كوما صديقك أنا سي ريال أمريكا ريال كوما تكوف إبلام يروم من الزارين دبل سنة تسيني لك أما قالوا من الزارين كأنه سيجرا بري ديدامي شاني كوما ديدامي شاني أو ما كوما ديدامي سدي ديدامي سكلا كسنيتا I think akas garas ini dema amaranya auri shima samona sitti tole wallahi raha alhamdulillah rabbil alamin rabbi ngalanni aga malif namdi ofta ejrat yomi yu ituma tola ofta ejrat dawanta if hingaddu miti garu alhamdulillah rabbil alamin kanafi ummata kashti daga uqubi sena ama qubi sena yani uqubi ama fakenya وقوي مبدر كمان نما ولتي سبدني أما فاميلي كيس جتوا فاميلي كيس جراتن أما سجنا له حيوجي يعني مربدابو يعني شوكولاتة يعني مار شوكولاتة على شيك تجسنو شوكولاتة ماريو لما تجسن تتنجر ولا أتي الجوكاشني دركت مالي فوجتا نادا بلوجر نادا ما نكنا متك هوجاش عندك ما نكنا هوجاش دفع في أفرفا كبيجر سادفيته أفرافا خسجر dura birri kuma ndalaga ture birri dibbala mana dabalani kuma dibbala na dabala jede na dabalun dandene no nana karakarwani mallaga nyaatu ya nana karakaru mal janna mallaga gudda nyaatu sontani kabajana ma kennu ani wantin barbadu tak mana araba khasat akasari lalamun fe akka sarratanya tonki akkanatti dhagamu akkana godhanin fed waan kamiratu akka hanga tokko akka beete sabaatitti haasofne waan natin tolle tokko natin tolle jedhe deebisu barbaade deebisee yoo lolu na barbaachise wallole harkuman oltumun hafe male mana kana kaisa isa qittama deebisaaf kanaafi ani alhamdulillah keessi kee gammachuu qabaati taanan dhuga mallaqa biyya baane garuu mallaqa guddaa nu kafalanii yoo nagaan organ nu jala deemanii yoo nu nazan kaanuma kaanifoo kontrool nama godhan hin jaaladhuan kanaaf taa'e mana hedduu jijjiiree jira mana kana waan natti tole tokko jiraate alhamdulillah rabbil alamin cikiin qaban ma assalaama habibi taa'e block kanaafin taa'e malee ani nyaatas dalagaa qulqullinas ni dalagaa ujoollees ni qaba garuu baay'ee takka sarraateenyaaf kabajaa qaban keessattuu namichi kenna still no man araba kami akka madaamini niitimmaan isaa kanatu dubbattu godhu yoo aballeessan natti hime jedhan nama lama so kabajaa sarraateenyaa qabuuf sodaa rabbii qabuuf sarraateenyaan akka tuqamtu amma mana baay'ee yoo ujoolleen olloltan arabdoon ujoollee isaaniitti irra godhanii sin arrabsanii wallahi lazim mana kana akkasii miti an ujoollee gurguddoo wajjin ollola waan nyaataa kan nyaata irratti maa kana dalay defaanaan jedhanii naan lolanii natti dubbatan yeroo san deebisee fi ollola namtichi dhufe isaan narraa loleeni narraa arrabsee kilaasii isaanii seensisa wallahi na agaree jira mana hedduu agaree jira arabdoonni sababa ujoollee isaanii waan nama godhanii mana kana garuu kanaaf ani osoo mana kana gaffa'ee ba'ee amala kiyya kanaan akka nama bira araba bira wajjin jiraan hin beekan amala badaa qaban hin danda'u amma fakkeenyaaf namni
yoo isin arrabsan arraba miti garuu yoo isin amma naachaqan yoo waan badaa isin hin jedhan bakka boottanizim jettaniimi raahan bar garuu bootteezim hin jettu hin jaaladhuan hin boo kilaasii kiyyas seeniyaan achumatti deebisa ijatti babaase walla እና mana heddu jijjiire almost bakka dubbii gabaabsuuf mana kana hoggaa 3 fixee hoggaa 4ffaa qabee jira. Ani harkaan ol qabatuuf deema ani akka hiriyaati takka ta'amma as jirtu wallahi mana kana turte haywaana qalbi zbaala jedhanii arrabsan maqaa rabbi eegubadha ka'anii sanuu ijoollee miti bar kan arrabsu namtichi akkasii arrabsa namtichumaatu akkasii arrabsa ani moo anin jedha yaaraa haan jedhan osoo amma namtichummaan kana dalasiisu kun haywaana qalbi zbaala naan jedheena wallahi alazim waan miidiyaa irra ta'ee miti qaata mana hidhaa seenaa way arrabsee way harkaan ol qabadhee mustahil hin dhiisu ani hin jaaladhu ani kan zbaala qoshaashanaan jedhan arrabsu miti dalagaa wayituyyuu maaliif akkana dalayda jedhanii naalolan taanan na arsaan maaliif ofii beekee dalaga waan ta'eef dalagaa kiyya kabajee dalaga waan ta'eef taa ofii miti kan mana arabaa jiru ni beeka dalagaa kiyya san dabarsanii ona himan garuu raahaanii qofaan yes no mallaqa isinii kafalamu osoo hin taane ummata qashtiiwwan kiyya iraftii sammuu keessanii gammachuu keessanii ilaala hanga tokko jechuudha dalagaan isin miidha jaroon isin caqacaqani indee ani ciqiciqiin fedhu ka ciqiciqiin fedhu miti amma ilmi namaa kun walitti nu bu'a ni aaraa waa waliin jedha haaluma ilma namaati ilkaaniif arrabni walitti nu bu'a miilli walitti nu bu'a kan ilma namaa kanaa miti haa ta'u garuu namni tokko sarratanyaa saanii adda baasaa maankee adda baasaa bakka hirriba adda baasaa yoo bilbila qabattu hin jaalatu ka waayifaa argatu jira isinii galee dalagaa jala deemeetiin kana maan dalayne jedhaani kana maan goone jedhaani arra maal dalagaa oolte jedhaani nyaata irratti caqacaqaa oola waa hedduu irratti koontirool godha ijoollee ta'e mataan sun immoo mataa qullaa isaan godha bakka yoo jaalallee qabaatanu jaalallee isaaniitti irratti iyyanii yoo jaarsa qabaatan jaarsa isaaniitti irratti iyyanii jiruu gaarii wayii jiruu michootii qabu keessi isaanii nagaan argatu ani immoo nama akkasiitii miti ani walitti ni buuna gaaf walitti buune sammuu kana shuuna godhanii bakka ina wal fixuu gaan hin dalagu faa jedha soo ani nagaan fedha ani michootiin fedha bakka zanaa jedhee tadalaaddalee taa'uu fedha laali kanaafin ani birrii 200 nama dhabeetii miti nama hanga tokko nama miidiyaa fayyadamu nama olii ganu nama beeku ani hanga 500 600 dalagaa sosoqee ni argadhaan wallahi ni argadha ijoollee hedduu raaha bayi nu bira kootu kannaan jedhan dalagaa mallaqa gaarii garuu I don't know nama kabajaa namaan qabne yoo ta'e hoo ani araba tana bar ni jibba abbaa cuggaara na fakkaate gaafa nakka na gubanii wallahi itti na guba akkanaanu wal qabanne kanaafu funyaan man jijjiruan kanaafu ummata qashtii dhugaa mallaqa soqoo biyyaa baane baay'inni mallaqaa guddinni mallaqaa sammuu keenya boqonnaa nuu kennuu hin danda'u. Shit. Yaatii takka turatti bilbila. Ani baay'inni mallaqaa yoo iraftiin aan kennine sammuun kiyya boqonnaa ittiin argatin mallaqa argatu bicha osoo hin taane fayyaa kiyyaafis ni yaadaan. Qaama mana kana keessa alhamdulillah waan kamirrattu jira wallahi alhamdulillah waan kamirrattu support na godhan. Ani amma laayinsii na didan malee shufirnaa na barsiisaa mallaqa kiyyaan baradhaa jennaan didan gaafa shufirnaa baratte nu gattee deemtaa nu biran dalaydu naan jedhan ni beekanii ka'an akka miidiyaa fayyadamu tiktookii kiyyas ni beekanii ani haala jiru nu bira hin dalaydu nu gattee deemta naan jedhan shufirnaa san bakka sanitti dhabna bakka nyaataa kanatti xiqqoo dhabna malee wallahi ijoollee hedduu jira mallaqa gaarii ka kafalaniif amma mana kana keessa raftan taanan hirribaa isiniin kaasan. Waan akkam jabaatte yoo ta'e malee hirribaa isiniin kaasan keessattuu aananii aara yoo hirribaa ka'u kana seera waan ani hin barbaanne naa kabajaniiti kan jiraadhu wajjin. Yaa ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል ይላል ያገሬ ሲታረት ነመ ሂምበይን ነመ ጋሪረ
نمو بيتا نمو حما يسني نمو بدا يسني بدا سنبرتن كحال إساني بيتني وان إسار سني بيتني ولا كلام في نادا بدا جدين اللي وان ناندا باللي في اللي نتمجرا نيتي صديق أبا سراتنيا جابولشا أما دلقا إسات الرالي قد يبسني ركنك أبو نتميت من أمن سيسيتي akka sarratanya jaa mallaqa kafala sanarra deebisee dalagaa amma waan dulloomeef dalagaa bakka jiru gadi deebisanii hin danda'u haalli jireenyaa qaala'ee kana waan jiru na asradda'ee akka beetasabaa jechuudha akka maatii akka deemtu hin barbaadu garuu mallaqa kana sii kafalee hin danda'u naa beekinaan jedhee akka tokko taradda'ee fi wanna hojii nyaate nama hojii dhuge taradda'ee fi maash qaabbataa arabaan jedhina. Anga tokko garuu ilma namaatti waan jiru erga namni tokko yennoo isin jedhe innis ni beeka haala isaa anis ni beeka understand madararagi yaalla no babilo ajenda maalirra maalitti nu jijjiirtan hin baa'uun yaa mallaqa soqaa fayyaa keessan hin dhabina mallaqa soqaa sammuu keessan of hin dhibbisina yaa akkuma mallaqa dalaguun waan jiru garuu ani wallaahi laazim waan bakka ciqiciqeen jiru bakka wanni cinqaan hiraarsan jirurra dalagaa guyyaa guutuu dalagee qaamni kee dadhabuu sammuun kiyya biizii ta'urra. Alhamdulillah jedhee barmaatiya. Sammuun nama biizii ta'urra qaamni nama biizii ta'uu wayya. Qaamni biizii hin ta'u ni raftan dadhabdanii. Gaafa sammuun biizii hin ta'e garuu dubbii nyaatan teettanii osoo isii akkas godhe osoo deebisee fi akkas godhe sammuu shuu isin jedha abbo gaafa biyya galtanillee sammuun keessan xiqqoo mana aartan wooma xiqqoon aartan amma waa xiqqoon hin aarullee osoo narraa gala cinqaa biyya arabaatitti illee nagaree rabbillee biyyatti na agarsiisini alhamdulillah rabbil alamin inshallah yaa rabbi akkasi. Okay, anu fino gashan fit Israel alhamdulillah rabbil alamin amma intala takka Afrika takka agare kushina bulti ay siddatin aynu itfayas bilal oy wene nate Ismail walla gize lai bisi abba ki ati ana majjiseni mana terfi ka kuna ragadi basta ani mana ba injira garo mallaka hakati kabachuda abe duga khayti wala goti nama gari dana rabbi usudatu alhamdulillah wakashan jira man alhamdulillah ha ko jolle sati ati jolle tayati ani ishi ala rabbi rabbi biya khaynati nagaan waagalchu rabbi biya khaynati fayyaa guutuun qaama guutuun waagalchu rabbi maayindi keenna kana bal'isni akkatti yaaddu nu haa godhu ilaalcha lama kala yaan waan ichisani ilmi namaa kun qaamni isaa fayyaa qabaate taanan biyyallee galu waa tokko sinii madhagaa yoo sammuun isin kadalagu jechuudha intala takka ita yaani masjida miti oromiyaa baankii bira foqi ita yaani beeytanii I think warri taya naannoo ita yoo gara asalaallee dabartan baankii oromiyaa bira karaa kana gabaatti gadi buusu san teetee dinacha gurgurti silxeen ita yallee seentee dhagaaka silxee teetee gurgurti isii bira taa'ee dinacha kana nyaaddas na jedha wanna likiskisiin kun wanna kinu akkanatti kararraa saambusaa buskuuta minaamana kararra nyaatan kana das na jedhaan saffi jedhee wambarii takka achi keetti achi taa'eetiin hin nyaadha dinicha ana sistariitii wajjin deemu isin saalfatti nama kana eebade namni maal nuun jedha namni nuun laala jette isin jedhe gadi ta'a jedhaan namtichi haasofsiise amantanii amanuu baattanii dinnichuma isaan gurgurtee lafa bitte na biratti maqaa ani waggaa 4 biyya arabaa dalageetiin lafa bitaa isiin biyya keessa teetteetiin lafa bitti kun maal jechuudha sanuu ujoollee lama qaba jette hanga biyya jiru wallahi hanga ta'e akkasi jiru galgala isii bira dhaqeetiin dinnicha nyaadha ni haasofsiisa moo an injala dhabe waree kana jala dhabe tani namtitti tana giddi maal haasofsiise mistira sifa baasi فسأل على هذا الدعاء في الجنة تبارك الله عليك ورحمة من الله آمين جنة ilmi namaa kun wallahi sammuun isaa waa dalaguu barbaade taanan jijjiirama fedhe taanan
namni maan naan jedha Oromoon ta'e nama eebade safu namni maan naan jedha eebade ebalu maan naan jedha ebalu maan na godha kanumaan cinqamtan yeroo mara wallahi namtittiin sun ijoollee lama qabdi xiqqaa tokkommoo ammattetteettini jaarsi irraa haduu jaarsi na biran jiru jette abbaan manaa si bakka inni jiru rabbiin kee kun gaafannallee wayitteerumaa dubbii sirritti gaafadha kaarii 200 bitee ta'e keessatti bakkuma an bitetti na ajaa'ibe maqaa rabbii eebade gubadhe kaan immoo bakka of maalalee dadhabe biyya arabaa kana taa'ee mallaqa mangisti warri bakka mangisti qaxaramee dalagu wallahi kaisan caala warra biiroo dalagu caala mallaqa nyaadha kiraaya ofirraan qabu wajii ofirraan qabu kaarii 200 hoggaa afur keessatti kan duubeen bite isiin zanaa jettee dinnichuma san gurgurti namni maan naan jedha namni maan laala dantaan qabdu bakka ilma jijjiirama feeti waan isii jijjiiru malee haasofan namaatiif dantaan kanitu teettee hararratti wallaa dinnicha gurgurteetiin lafa bitatti agartanii ilmi namaa kun eessumatti yoo jijjiirama fedhe inuma jijjiirama Oromoon ta'e nagaruun jijjiiramte eebade ka Oromoon qabe eebalumaan naan jedha amma biyya keenya keessa fa'aa honna jedhani namtichi takkatu jira duraan gabaa nagadullee dhiiste intala biyya arabaa ergatte intalli isii maa dhiiste nigdee jedhena osoo an biyya jiru nagaddii ture ani biyyaa ba'ee intalattiin guddatee biyya arabaa ergatteedha nigdii dhiiste hin nagaddii duraan manatti kasalallee dinnicha bana mana kana fiddeen nagaddii akkasumatti ijoollee guddifatte wallaala asii akkasumatti ijoollee osii guddisattee barsiiftee oguriin geettennaa amma dalagaa dhiiste ka sanii booda dalagaa maa dhiiste ashiin jedheenan maqamsiitiin waama ashiin dalagaa maa dhiiste jennaan amma ammaa intala alaa qaba naan jette maqaa rabbi afaanumarraa fudhatte amma ammaa intala alaa qaba namni maan naan jedhu osoo gabaa keessa deemee nagadii naan jette ina laalaa ka intalli ina laalaa wallaala ziim namni kenna namni durii hattaa namni durii namni maan naan jedhaa kanaan jiraata eebade arsii maan dabartuu arsii Oromo maan dabarre Oromo maguutuun dabarree arsii bichaa miti duraan akkasitti qixxee nama lafa qabu ijoollee ofii jiraachisti lafallee hin qabdu qixxee wallahi qixxee nama lafa qotatee bulu ijoollee ofii guddisti gabaa nagaddee maal gootan wallahi kasala kana manatti fiddee timaatimii kana manatti fiddee waa hedduu amma ka intala alaa qabu ashima dalagaa dhiiste jedheen kaanillee tonkolii kiyyaa fi dalagaa dhiiste mana diriirfattee itti televizyiinii tokko galfatanii qaanaa tokko jira dhiisaa kamaa biraatiin ka manatti galeefi amma man intala alaa qaba naan jette dhageenye intala alaa qaba naan jette ana bicha beekan jedhe ani intala alaa qaba isin asitti nagaddaniitiin no barumsa isinii ta'a iccitii nama osoo hin taane barumsa isinii ta'a intala alaa qabaan gaafa intalli alaa galtee nigdii sanitti deebiti moo intalli isii hin heerumtu moo intalli isii dhaabbattee hafti moo iccitii nama osoo hin taane kun barumsa irraa fudhattan uummata mataa qulfii silaa sammuu nama isin dalagaami anus akka barnoota akka of keessan keessa gad deebistanii namni maan naan jedhaa osoo hin taane akkamitti jijjiirama akka yaaddaniif akka saba biraa akka silxee akka guraagee akka amaara tana laalame giddimaan finfinnee seentee sarraatanyaa manaa taate har'a mana qaban fooqii isaan qaban yoo finfinnee seenan sarraatanyaa namaa turan finfinnee keessa yoo baradhuani finfinnee baradhee wallaahi yoo finfinnee keessa baradhu Oromoo sarraatanyaa manaa nagarreen hatta yoo biiroo dhaqan Oromoo soqaniin argan sarraatanyaa wallahi achuma keessa rakkatanii firuma isaanii bira obboleessi abbaa firumatu fudhateetiin hin jiraachisa kaaya malee sarraatanyaa mana namaa seenuuf Oromoon argitan soixaniitiin biiroo jechuun ani dalagaa seenuuf soqee wallahi hin jiru ijoolleen Oromoo mana namaa jira amaaraa bakka adda addaa biyya adda addaa dhufaniitiin sarraatanyaa yeroo ammaa kana hoo wallahi laaziim jiruu gaarii faa jedhanii jiraatan talafan qabni taman hin qabni kireeffattee jaarsa qabdi ijoollee qabdi finfinne masaan keessa jira kenna uummata mataa qulqullanii bara waan waa tuffattaniif waa namni maan naan jedha jettaniif isin hin dabarreenu keessattuu shamara Oromoo nutan biyya Arabaa keessa jiru laala nama hedduunis kan nyaatamu nama hedduunis kan miidhamu kan maatiin illee gadi cunqursu shamaruma teenna ijoolleen ama wallahi gisee tokko bad osoo ani alhamdulillah rabbil alamin garuu osoo qalbii amaara shamara amaara kenne san osoo ijoollee Oromoo teennaa kenne hin jedhani hin yaafnii dhufanii ani arge wallahi Oromoo sanuu bakka hin yaafnii dhufanii ani bara 2003 irraa eegalee hanga 2008
naannoo keessattuu naannoo Oromiyaa jedhamu keessattuu alamganaa kan akka sabbata ayyarxeen irraa kaarraa eegalee walatti irraa eegalee kanneen hanga tokko keessanii deemaa hiriyootas ni qaba. Sarraatanya gara dabuubii kanarra dhufan. Dabuubii Amaaraa kilele malee Oromoon baay'inaan hin jiru kan sarraatanyaa ta'ee jiraatu Finfinnee keessa yeroo ammaa jiraatu danda'a rakkinarra. Deddeemuu danda'an. Maatiinis gadi lakkisu qaba ijoolleetiin. Safuudha jedhanii intalli takka shamaraa takka gadi baatiin ulfoofti jedhanii dhiirri rakkise jedhanii minaamina jedhanii hin qaban gadi. Bareeda. Maa qabanii miti. Yoo firri fudhatee biratti guddisuuf yoo firri akkanatti walii gadi oofe malee akkanatti gadi lakkisaniitiin mana nama. Ijoolleen Amaaraatu immoo diqqeen mana walii gadi badan. Dhiirrillee haa godhu haa godhamanii haa ulfaanii diqaalallee haa danii maafi mushkila. Garuu irraa baratan kaa. Biyya Arabaa kanallee dhufanii iccitii isaanii dhokfatan. Osoo bunnaa beetillee dalaganii gaccicuu godhan. Ijoolleen teennoo salphee kaati baangaanii wajjin argaa. Birqii nama adii wajjin buluuni birqiitti fakkaata. Abboo wallaa gisee tokko qalbii isaanii kan osoo gara keenya kana sheer godhee bareeda ture. Kanaafuu rabbi qalbiin waa kennu namni maan naan jedha biyya Arabaa dalagee galee dalagaa xiqqoo dalagaa osoo hin taane uummata kiyya jiruu gaarii akkamitti jiraadha jedhaatiin yaada. Duuma gaarii akkamitti jiraadha lubbuutii akkamitti gammachiisaa yaada. Ilmi namaa qilee haasa'u ilma namaa hin beedhina. Hin arrabsina, hin qeeqina, hin tuffatina, ofirraan dhiibina. Kaachirraa hafe wallaahi namni maan naan jedha jettanii ilma namaa fuuldura dhaabatina. Ammaani raahan ati intala arsiiti hanga jedhamee dhiibban irra ga'u takkaan. Ilma namaatiif dantaan qaban. Dantaa dhabuun kiyya immoo baay'ee takkan of amazing ofin jedhaan. Intala arsii ta'ee dantaa nama qabaatuun kiyya baay'ee takkan of yonnoo jedhaan. Maaliif jennaan eenyumaan naan jedhee baluun argee eebade kaa jedhu hin qabu sodaa akkanaan. Na argee ija isaatiin na arge yaada isaa waan fedhe haa toroggomu waan fedhe haa falassafu dantaa hiyyaame kan jiraadhu hanga tokko lubbuu kiyyaaf waan ta'eef. No. Kanaafuu dhiisaa waa'ee namaa ofirraa gaafa waa'ee ilma namaa cinqamuu eegaltan mataatu isin dhukkuma. Ofirraa dhiisaa waa'ee cinqii ilma namaa kan. Lubbuu teessan akkamitti jiraadha jedha. Gaafa duutan ilmi namaa sun waa isin hojii jiraata. Wallaahi ani jechuun hanga tokko naannochi guddadhes ni agara ijoollee saba biraa kanneen. Wajjis barannee jira, wajjis turree jira biyya ambaa kanallee shamara Amaaraa hojii jira. Amaara micattiin anama hojii buna dhugutuun Amaara wallahi Oromoo miti. Kiristaana Amaara. Amantaanis sabaanis tokko miti. Ilaalchi isiin qabdu amazing. Barumsa guddaa irraa fudhadhaan isii bira dhaqu. Haasawaa isii keessatti waa hedduun xiinxalaa waa hedduun irraa baradhaan. Akka hiriyyummaa hojii haasawus waa hedduu irraa baradha. Ijoolleen teennaa gaafa biyya galti amma ishiin umrii isii osoo isitti himee kan tokko hiriyyaatii yaaniin kabajaan jaaladha garuu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jiruu gaarii jiraadha jetti malee heerumee teennoo amma hoggama shana biyya Arabaa jiratti galee heerumee dahee jetti. Iqqidiisi jiruma gaarii jiraadhan jettu biyya ambaa kana mana Arabaa keessa maqqaqame. Mana Arabaa keessa maqqaqame jiruu hiyyan agarre hin zannanne hin uffanne akka hiriyoota tiyyaa gadi baheetiin hin tanqasaaqasne gaafa biyya gale jiruu haara of gammachiisa hin nyaadha hin dhugan uffadhan jettu hin heeruma. Dhiirri dhumatu addunyaarraa ima oomishama dhiirri ima dhufa ittuma taqqaama. Hin cinqamina ilma dhiirati. Ilmi dhiiraa gaafa lubbuu tantee gammachiifte of taatee jiraatu eegalte ofiisaatti dhufa. Wallaahi na ajaa'ibu ani amma faamilii kana keessa ijoollee hedduutu jira. Sabni biraan ni gaafadhaan silxee takka illee jirti as mana haadha. Hundi isaaniitu pilaanii isaan qaban pilaanii dalagaati. Pilaanii jijjiiramaati. Biyya galanii dalaganii jijjiiramuu fedhan. Biyya galanii jiruu gaarii wayii jiraatu barbaadanii fedhanii. Pilaanimmaan isaanii amazing osoo iyyuu dalaguuyyuu baatanii karoorummaan isaan sammuu ofii amansiifatanii. Sammuun keenya kun akkatti of amansiifne beektanii shuti beeku. Maafi baraata? Sammuu jiru. Okay. لا خلاص سنجر بس سنجر قطع سنجر بس ما صابون Kanaafuu yeroo tokko ani hoo maaliin barbaadan jedhani bakka yoo isaan hojjetaa eegalu yoo hin haasofsiisu waliin walitti sabasabamnu waa hedduu barnoota hedduun irraa argadha. Wallahi ni heerumna yoo jiruu keenya keessa rabbi dhiira saalih nu kenne ni heerumna. Faraha Egzaabeer jette. Warroonni kiristaana faraha Egzaabeer yalloo kataganya naa gaballe. Kaan hoone ijoolleen teennoo dhiirumarraa lakkafamte. Akka waan dhiira malee hin jiraanne dhiira malee jiraatanii dhiira malee jiraatu yaada. Waa'ee dhiiraa yaadina. Waa'ee dhiiratiin sammuu keessan fi dhukkubsina. Ofirraa dhiisa faayilii dhiiraa. Rabbi keessan gaafadha akka kiristaana taatu faraha Egzaabeer kan qabu rabbi si haa kennu musliima taatu kan rabbi ofii sodaatu kan si kunuunsu si haa kennu teettee waa'ee dhiiraa yaadin teettee gaafa waa'ee dhiiraa yaaduu eegalte jiruu kan kee keessa laamshoon illee dhufe dhiira barbaadda waan taateef ni taqabbalta nama sana. Sigalee sammuun kee dhiira waan fedhuuf dhiiruma jettee fudhatta. Kasi miidhu haa ta'u kan jiruu gaarii si jiraachisu.
ta'u maalummaa isaan beektu dhiira barbaadda dhiira argattee ni fudhatte dhiirummaan tunu walii hedduu tan namaaf kabajaa qabdu tan nama jaalattu saree gaanallee jirta badhee keessa olii gadi deemu tam argite bira maxxanfatteetiin tajiraatu feetu so isin biyya galtanii jiru amma fakkeenyaaf ani raahan mana kontiraa yoo manuma arabaa jira nurra dhiisa waa'ee kan mana arabaa kana keessa jiraadhu hintas naannoo akka nama adda kiyya bayeetiin hin jira gaafa biyya galee dalagee of gammachiisuun fedha malee dhiira soqee dhiira wajjin gammaduun fedhan yoo jiru kiyya keessa nama rabbii ofii sodaatu nama na kabaju argadhisse heerumuun dhalaan kamuyyuu ni heerumti alhamdulillah ani musliima namatti amanus namni shabarri takka immoo hanga tokko heerummaa garuu sammuu keessan hin dhiphisinaa ilma dhiiratii jettanii dhiira moo barbaade gaafame amma soo gaafatanii shamara ta'an harki guddaa hoggaa kana maal dalagadhee ni qaba amma galee heerumaa sargii daggasadhaa jetti eessa si jala dhaqa mee biyya galtanii jijjiirama yaada uffatu zannatu of bashannansiisuu maatii keessanirraa baatanii jiraatu dalagaa wayii dalaguu tanqasaaqasuu yaada waa'ee dhiira piraaniin godhatina rabbi musul ani dhiira hin jaalatinaa miti hin fuudhinaa miti dhiirummaan dayyuu seen agartee jiru kan keessan keessa yoo seente garuu dhiira jettanii fudhatina gaafa ofii kabajuu eegaltan gaafa of jaalatuu eegaltan ammeezin dhiirri jiru keessan keessa dhufuyyuu dhiira ofitti amantummaa qaba ofii keessanii gadhee badii kan sadantanii dhiiruma taatetti laxxafamtanii gaafa kaanii natti ulfeessee nagatee deemee ujoollee hojii akkas na godhee ujoollee hin horumne ujoollee jaalala hin eegalaniyyuu I think sodaachisuu keessa eegaltan agartanii halaaftinnaa fudhadha ani dogongorri kiyya bakka kamitti dogongoruu hin qabutu inni namaa kunni dogongora irraa garuu baratu qaba ani balleessaa kana balleesse isin balleessaa kanarra hin dhufin waa tokko garuu yeroo maraa gadi baanii dhiiruma baaratan dhiirri na miidhee natti ulfeessee na biraa deeme mallaqa narraa nyaatee achiin ba'e achiin seene an sabuma dhalaa miidiyaa kanarra jirtu dhiirayyuu jibbe maaliif akka ta'e beektani ofii ani maal balleessen jedhan isin maal akka balleesse dhalaan takka dhiira bira deemtee miidhamte taanaan isin maal balleessite I think namni kamuyyuu balleessaa ni qaba nu malaayikaa kan hubatee deeme sheexana never raahan jaalallee qabdii ture jaalallee yeroo jaalala keessa jirtu maal balleessite of hin beekan balleessaa kiyya gaafa balleessaa kiyya of hin amanne immoo diggaamee waan dhufuufillee of qopheessuu hin danda'u adada ilma namaa kana ilma namaa eessaan tuna dogongorsiise eessatu akkas na godhee dura ani maal balleessee dhaabadha yaada namni ofii kabajaa qabu tokko nama kamiyyuu kabajaa ni qabu ijoolleen shamaraatiin harki guddaan biyya galanii heerumanii deebi'anii biyya arabaa dhufan kan itti heerumte sun kan mallaqa fedhu hanga ammaa maatii keetii dalayde amma immoo xiqqoonuu dalayda jiruun kenna kan ajaa'iba wayiitu hojii jiraanna jedhaan kan itti fakkeessa gaafa kaanii hanga ammaa maatii kiyyaa jiraadhe ooman qabanne amma heerumee xiqqoo dalaga jaarsa kiyyaaf jetti inni kabiraa hojjecha gadaamii jedhe isiin asitti shintibeetiin haadhi ilaalaa kan malabbaasaatiif na fuudhe kana jiraachisuu hin dandeenye ujoolleen hin dhufne lubbuutii takkitti natti dalagee naaf fidee kana jiraachisuu hin dandeenye mallaqaaf na fuudhe maana oomisha mallaqaati yaada mee qalbii godhadhaa dalaguu yaada jijjiiramuu yaada sammuu maayindii keessan bal'isa maayindii keessan akka abboota keenya akka hawwata keenya akka warra durii yaadina yeroo amma kan teeknooloojiiti kan intarneetati waa hedduu baratuu dandeettan jiruu keessan keessa waa hedduu laaluu dandeettan ujoolleen hedduu wallaahi heerumtee ka biyya kanatti deebite deemanii nikaa godhatanii deebi'anii heerumanii deebi'an are you serious why ani ilmi dhiiraa tokko erga kaara godhatin na bulchuufi malee ani dalageessa bulchuufi miti bar kan na fuudhe natu fuudhe meesatu na fuudhe kan fuudhe waliin beeynu ka akkasitti jechuudha kanaaf ummata qashti ani ofii kiyyaa heerumeeti miti jiruu akkanaa keessa dabareeti miti hawaas amma irra jiru haalli amma irra jiru nama baratu nama barnoota fudhatu nama sammuu ofii waa barsiisuu barbaaduu taatan waa hedduu agartan almost sammuu keessan bal'isanii bitaa mirga laaluu bichaa isin barbaachisa. Muumin gara amma gara dalagaa seenu ennaa warri haraaraa dhiiraa ofirraa qabdan ofirraa qannasa dhiiruman faarsinaa nutti heerumni eessa isin jalaa dhaqa wayii baqattanii akka waan dhiirri addunyaa kanarraa dhumweedha jedhaniini ni heeruma eessa isin jalaa dhaqa wayii isin jalaa baqa yaa rabbi sabbirini yaa uwini yaada sawiyyo amma kaa'u dalagaa isin taasisna animoo amazing dulloomu bar jiraadhee dulloomi'an jiraadhee dalagee jijjiiramee sammuuti jaan boqonnaa argadhee waan barbaade godhee karaa barbaadu deemeti ani dulloomus alhamdulillah rabbil alamin
wanna barbaadu godhee jira karaa na barbaachisu deemee jira